deessu baragaati. Qoy gaafa Yesuus gaafa Ortodoksii kas jirtu Yesuusitti namanne moo maaliif fayyuu didde gaafas? Oseen ta'e maatiin keenya achi keessa edaa turaniif aladheen bultii 80tti cuubamu ture ijoollummaa kootti jechuudha. Achitti nan cuubame sana booda maatiin keenya gara beentee yeroo isaan ta'an isaan faana beentee ta'e bakka kan achi garooni gadi fageenyaan wanta baradheen qabu wanta wanti godheen qabu. No, ati beentee taatee fi Yesuusitti namanne sinji jalqaba gaafa Ortodoksii kas jirtu. Maqaa rabbiitiin gaaffii kamina gaafachaa jirta? Siin gallee wanta si deebisaan jiru biroo. Ortodoksiin ture jettee miti Ortodoksiin ture jettee miti? Gaafa Ortodoksii turtu Ortodoksii irraa gara Pheenxee jijjiiramte. Nan jijjiirame soonti maatiin keenya jalqaba tola naggeeffadhu alii kan sii galuu qabu tokko gaaffii ani ko noormaalii si deebisee dabar sii galuu deemade innati na gaafachaa deemuu barbaadu waan biraan natti fakkaata. Aladheen Ortodoksiidha turanii warri keenya siin nan jedhe bara. Aladhee bultii 80tti achitti hin cuubamee siin nan jedhe. Cuubameen booda immoo maatiin keenya beentee ta'ani. Sijammar wanti faamilii kee ta'an faana taatamte isaan faana ta'e. Sa'aatii sanatti immoo beentee yeroo ta'e sanatti immoo jechuudha wanta na fayyadee malee hangarraatti wanta na miidhee tokko illee hin qabu. Dubaree daa'ima yeroo san daa'ima erga taate maqaa Yesuusiin fayyuu akkamittiin beekte fakkeenyaaf Pheenxee keessa teessee. Dhaggeeffadhu ko ani sa'aatii sanatti achitti darbee miti hangarraatti achuma keessa hin jiramti ree isa sa'aatii sanaa yoo yaadachuun baadde oolmaan eengadda miidhaan irra ga'e wanta baay'een irra ga'e sana ittiin fayyuu kootti haara nan beeka isa gaafichaa yoo irraan fadhe wanta haara na fayyadee hin beeka jechuudha si galee namti isa yeroo sana irraan danda'a beekuus. Kanaafuu Pheenxee malee Ortodoksiin Yesuusitti namanne jechuudha. Ani beeku isaan amananii namanni isaan beeku garuu noormaali karaan dhugaa Yesuus Kiristoos akka ta'e ani seeraan of amansiiseen beeka maaliif yoo ta'e. Yesuus karaa dhamoo waaqa. Waamee wanta fayyeen qabaa maqaa Yesuus waameen immoo wanta argadhe qaba wanta baay'ee wanta isaan kadhadhe argadhe. Karaa dhamoo waaqa jechuudha. Ammoo Yesuus dhugaadha karaadha jireenya namni natti amanii hundumtuu jireenya bara baraa qabaa jedha kun noormaali. Karaa jechuun ergama jechuudha miti karaa jechuun Yesuus wayii galmaaree karaadha malee. Na dhaggeeffadhu. Afaan Oromoo nageessa miti biroo adii kan jettu afaan Oromoo haasaa jiran itti fakkaata. Hin dhagaa'e. Macaafa dubbistaa? Ani illee dubbisu badaa gadi fageenyaan dubbisu bara. Ishidhaa waan si gaafadhe Yesuus Kiristoos natti amanaa jette rakkoo miti ani gaaf maqaa qallaa si gaafadha maal ta'uu isaatti amanneeti isaan jireenya argan. Beessa barreessaa fi mee tiksii barreessaa fi mee jalatti karaa Yesuus karaadha dhugaadha jireenya kan jedhu boqonnaa isaa yoo qabachuu baadhe macaafa isaa yoo qabachuu baadhe jalatti barreessaa fi beessa ibsaa fi mee asii ibsuu danda'u bar maaliif yoo ta'e ani dhaggeeffadhu qa ali wangeela Yohaannis boqonnaa 14 wangeela Yohaannis boqonnaa 14 Geela kun addisuun beeka galatoom ishee addisuu ko rabbi galatoom rabbi 14 jaala ilmaa addisuu 14 qofa jee ani jaal sitti dabala ayyee amma maal si godhu sitti himoo Yesuus Kiristoos konga jaati dubbifadhu anatti amanaa jee miti re qoy anatti amanaa jee miti maal ta'uu isaatti aman Ali sitti maan jira bar gadi fageenyaan keessa wanta beekuun qabu nan sin jedhee immoo Yesuusitti amanu kootti wanta argadheen qabaa wanta ittiin fayyeen qabaa wanta waaqaan kadhadheen argadheen qabaa sin jedhee bar garuu gadi fageenya isaa hin beeku sin jedhe ishati immoo amantii musliimummaa kana keessatti wanta beektu yoo qabaatte naa caalaa yoo ta'e Yesuusiin koo kana ol naa caalaa yoo naate amanuu nan danda'a bar isti akkamitti immoo naa caaluu danda'a naa ibsuu dandeessaati naa ibsi gadi fageenya tokkoffaa irratti waan ati dubbatte nuti Yesuus musliimoota takka Yesuus karaa miti jedhu dhageessin beektu Yesuus Kiristoos akka karaa ta'e musliimoonni hundi amanna jechuudha irratti walii galla namni hundi takka musliimoota Yesuus karaa miti jee siin mormu takka dhageesse jirta takka dhageesse hin jirtu jechuudha nuti inni waaqaa miti jenna malee inni akka karaa waaqayyoo geessu saba Israa'el saba inni itti ergame san akka karaa waaqayyoo geessu itti amanna nuti Abrahaam karaadha Museen nabiyyoonni hundi karaadha karaa jechuun bari dubbii nabiyyoota dhagahanii ajja nabiyyoota hordofanii jala deemu jechuudha. Fakkeenyaaf Museen gaafa isaanii karaadha uummanni inni itti ergame san yoo isin hordofne karaa isaatiin karaa waaqayyoo yoo hin dhayne hin amanne jechuudha. Yesuus illee gaafa isaatti karaadha. Warri Israa'el warri inni itti ergame suni karaa isaatiin karaa waaqayyoo dhaqamaa jechuudha. Dirqama yoo isatti namanne karaa waaqayyoo dhaquu hin danda'an. Namni haamanuuf karaadha nabiyyi xumuraa nabiyyi Muhammad salawaatu rabbi salaam alayhi. Nuti karaa miti jennee hin mormine takka nuti Yesuus karaa miti jennellee wanti hin dubban nuti kan dubbachaa jirru Yesuus waaqaa miti ergamaa rabbii kabajamaadha malee waaqaa miti siin jechaa jirra jechuudha. Kanaaf akka quraana keenyaa keessatti amantaan takkittiidha Yesuus Kiristoos alayhi salaam ergamaa rabbiidha gabricha rabbiiti. Tolee gabricha rabbiidha akka macaafaatti illee gabricha rabbiiti fi ergamaa rabbiiti. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos
Isaayyaas raajichaa boqonnaa 42 lakkoofsa takka irratti kunoo gabrichi koo inni nani foodhe inni nani jaaladhu isa kana jee Waaqayyoon gabricha koo jeetu dubbatee jira. Akkasuma Maatiyus 2 lakkoofsa 18 irratti illee hojjetaa koo jee dubbata Waaqayyoon. Kanaaf Yesuus Kiristoos gabricha Waaqayyooti, hojjetaa Waaqayyooti, ergamaa Rabbiiti jennee kan dubbannuuf isa kanaaf. Dabalataan Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti Waaqayyo tokkicha jee inni afaan isaatiin dubbate si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa akkasuma Abrahaam illee itti amanna maal ta'uusaa ergamaa Rabbiidha kan Rabbiin isa ergate jennee amanna jechuudha. Akkasumatti illee nuti maleeykotatti ni amanna musliimoonni maleeykotatti maal ta'uusaa amanna ergamoota Waaqayyoodha gabroota Waaqayyoodha ta'uu isaaniitti amanna ergamoota Waaqayyoo waaqarraa jennee jechuudha. Akkasumatti illee nuti kitaabatti amanna kitaaban Rabbi biraa nabiyyootaaf kennametti illee ni amanna. Kitaabanni sun waaqa jennee waaqessina osoo hin taane Rabbiin biraa kitaabni akka kennameefitti amanna. Nabiyyootaaf Rabbiin biraa kitaabni akka kennameef itti nuti amannu jechuudha. Tole akkasuma guyyaa dhumaatti ni amanamti. Guyyaa qadaraa guyyaa dhumaatti amanna. Guyyaa dhumaatti maal jennee amanna? Guyyaan dhumaa akka ta'uuf jiru guyyaan dhumaa gartee akka ta'u fuula keenya dura guyyaan dhumaa akka nu jiru itti amannee dhugoomsu jechuudha. Tole qadaaf qadaratti ni amanna. Sharrii fi hamtuutti illee ni amanna. Maal ta'uu isaatti itti amanna? Hamtuu fi sharrillee Rabbumarraa dhufte Rabbiitu nuuf fite jenneeti kan nuti amannu jechuudha. Akkasi dhibee gurbatti. Miliqeera. Elroy kayatti dubbadhu. Elroy. Eeshi marratti isinii dubbadhu. Akkamatti jirta? Nagaa keessanii? Baga jirta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maal jechuudha alhamdulillah jechuun? Maal isa isin beeka kadhaa hiikiga? Waan hin beekne akkuma jettaate waan amantaa keetirraa si baasan ta'ullee yoo beekte akkuma jettaa usteetu. Indee maaf hin jedhu kan kee eeguun koo dirqama kooti. Amantaan kee amantaa qoosaati jechuudha. Yoo fakkeenyaaf amma waan amantaa kee keessa amma fakkeenyaaf ani waan amantaa kee keessa na baasu fakkeenyaaf Yesuus Waaqayyo jechuun hin jiru. Maaliif jennaan amantaa kee keessa na baasa. Akkasuma waan ati jettu jechuudha waan kiristaanii jiru hin jiru. Maaliif jennaan amantaa islaamarraa na baasa na kafarsiisa waan ta'eef jecha hin fayyadamu jecha akkasii. Ati amma jecha kana islaamummaa keessaa si baasullee kan hin beekne alhamdulillah jechuudha. Alhamdulillah jechuun beekta kaatuu beekta wantichi sin kafarsiisu kun beekta wanticha. Wanta tokko galchi alhamdulillah jechuun ishee ati Allaatti amantaa? Waaqayyo abbaa, waaqayyo ilmaa, waaqa afura qulqulluutti namana. Allahatti amantaa isin jegaafin kiyya. Waaqayyo abbaa, waaqayyo ilmaa, waaqa afura qulqulluutti namana. Ishi erga Allahatti namanne maaliif alhamdulillah jettare? Galata Allah jecha jiru. Allah jechuun galata maarre. Galata isaa jechuudhani?